Akkam jirtu hordoftoonni akkasumas maatiiwwan FG Art har'a immoo wanta isin bohaarsu akkasumas wanta irraa barattan wantoota adda addaa TikTok irraa fuunee isiniif dhiyaanneeti jirra. Isinis akka itti bohaartan akka itti gammaddan akkasumas akka irraa barattan abdiin qaba. Amma daayirektii gara viidiyochaattin isin dabarsaa. Kanaafuu like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. God. Egaa baay'ee nama ajaa'ibaa akkuma isin amma agartanidha. Inni harka utuu qabuu dadhabee garuu dhuma isaa argitaniittu ammas itti fufa daawwachuun keenya. Nama umurii meeqa akka inni ta'e tilmaamuun nun rakkisu. Argitaniittu gaa jaalalli akkam akka nama godhu umurii irratti hin daanga'u jaalalli. Ammas daawwachuun akkuma itti fufeetti jira. Egaa agartaniittu wanta inni nama godhu ambulaansii sagalee ambulaansii duukaa wal fakkeessuudhaan jarriin hojjetan namaaf harka keessa meerukutaa. Amma kan nu hafee viidiyoo isa dhumaadhaa subscribe gochuu akka hin daganne isa dhumaa dhaggeeffadhaa ilaalaa.